Dhaggeeffattoota fi hordoftoota chaanaalii waamicha qubee akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jechuun barbaada. Hundumtuu nagaadha. Har'allee barumsa tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Innis yeroo darbe akkuma walii wajjin ilaalle kutaa barnoota keenya 16ffaa keessatti waa'ee sirna tuqaalee jalqabnee turre. Egaa sirni tuqaalee jechuun maal akka ta'e, akkasumas immoo mallattoolee sirna tuqaalee afaan Oromoo keessatti fayyadamnu walii wajjin tarreessinee ilaallee turre. Kan namoonni viidiyoo keenya kutaa 16ffaa ilaaltan akka sirriitti hubattan abdiin qaba. Maaliif bal'inaan ilaallee turre. Egaa mallattooleen gaaffii fa'aa akka tuqaa fa'aa jechuudha. Baay'ee tarreessinee ilaallee turre. Achumaan itti fufnee faayidaa mallattoo tuqaa ilaallee turre jechuudha. Har'a immoo sirna tuqaalee keessaa lammaffaa irratti kalee walii wajjin ilaallu mallattoo gaaffiidha. Yeroo darbe mallattoo tuqaa yookiin qabxii ilaallee jirra, faayidaa isaa fi akkamitti afaan Oromoo keessatti akka fayyadamnu walii wajjin ilaallee jirra jechuudha. Har'a immoo walii wajjin kan ilaallu waa'ee mallattoo gaaffiiti. Egaa mallattoo gaaffii afaan Oromoo keessatti akkamitti fayyadamna yookiin immoo maaliif fayyadama? Akkamitti immoo eessatti fayyadamna? Yoo maal goonu akkamitti barreessinu fayyadamna? Hima akkamii keessatti fayyadamna yookiin immoo yeroo kam fayyadamna? Mallattoo gaaffii kan jedhu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Maaliif yeroo darbe akkuma ilaalletti sirni tuqaalee faayidaa hedduu qabu. Isaan keessaa tokko yaada keenya qixa sirriidhaan akka dubbisaa bira ga'u dogongora malee jechuudha. Hiika sirrii qabaatuu fi qindaa'aa akka ta'u ni taasisu jechuudha. Kanaaf egaa mallattoon gaaffiillee akkuma sirna tuqaalee san keessa tokko ta'ee jechuudha. Faayidaa mataa isaa qaba afaan Oromoo keessatti. Afaan Oromoo akka sirriitti qixa sirriidhaan yaada keenya dabarfannu mallattoo nu fayyadu keessaa isa tokko jechuudha. Kanaaf mee afaan Oromoo keessatti mallattoo gaaffii maaliif fayyadamna? Yookiin mallattoo gaaffii kuni sirna tuqaalee keessaa gosa akkamiiti yookiin akka kamitti itti fayyadamna kan jedhu walii wajjin ni ilaallaa jechuudha. Egaa namoonni chaanaalii keenya haaraa taatan chaanaalii waamicha qubee subscribe, like gochuun, share gochuudhaan hordofaa isiniin jenna. Akkasumas immoo barattoonni keenya karaa teelegiraamii baratan akkasumas shaakalaan hojii manaa kallattii garaagaraatti shaakalan waan qabnuu fi namoonni itti fuftanii sirriitti barachuu barbaadan karaa garee keenya waamicha qubee jedhu teelegiraam irratti barbaaduudhaan yookiin immoo diskiripshinii liinkii kanarratti viidiyoo kanaa gara jallaarraa seenuudhaan argattanii nutti dabalamuu ni dandeessu. Akkasumas namoonni karaa fuula feesbuukiin hordofuu barbaadanii waamicha qubee jettanii sarchi gochuudhaan nu hordofuu ni dandeessu jechuudha. Egaa barumsi waamichi qubee isiniif dhiyeessu warra qubeen beekne yookiin carraa mana barumsaa seenuu arganne irraa jalqabee namoota osuma afaan Oromoo beekan osuma barreessuu dubbisuu danda'anu hir'ina qaban akka fooyyeffatan taasisuudhaaf kan qophaa'edha jechuudha. Kanaaf nutti dabalamaa wajjin baradhaa isiniin jenna. Egaa akkuma yeroo hundumaa jennu warri beekumsi hir'ina qabnu jechuudha yookiin immoo warra beektotan ilaallatu warri beektota ofiin jedhu baay'ee jira waan ta'eef namoonni osuma caccabsanii akkuma arganitti barreessanu hir'ina meeqa osuma qabanuu beekaa warra ofiin jedhu jira. Warra akkasiin ilaallatu warruma immoo hir'ina isaanii beekanii barachuu barbaadan ilaallata waan ta'eef warri immoo hir'ina keessan beektan koottan nutti dabalamaa baradhaa isiniin jechuu barbaanna. Isin ilaallata waan ta'eef barumsi keenya. Egaa faayidaa mallattoo gaaffii keessaa tokkoffaa irratti hima tokko akkuma jirutti gara gaaffiitti jijjiiruuf kanaaf fayyada jechuudha mallattoon gaaffii. Hima tokko akkuma jirutti gara gaaffiitti jijjiiruuf ni fayyada jechuudha mallattoon gaaffii. Egaa akkamitti jijjiira waliin itti fufnee ilaallaa nu hordofaa. Yeroo darbe akkuma ilaalletti himni tokko yaada xumuramaa yoo qabaate mallattoo tuqaatiin xumura jennee turre. Mallattoo tuqaatiin xumura jennee turre. Fakkeenyaaf hima tokkoffaa kanarra mee ilaalaa. Tolaan gabaadhaa gale jedha. Himni kuni hima xumuramaadha. Hima xumuramaadha. Yaada guutuu dabarsa. Hima kana gaaffiitti jijjiiruuf kan nu fayyadu mallattoo gaaffiitii jechuudha. Hima kana gara gaaffiitti kan nu jijjiiru mallattoo gaaffiiti. Akkamitti fakkeenyaaf hima kana gara gaaffiitti jijjiiruu barbaanne tolaan gabaadhaa galee jenneeti mallattoo gaaffii dhumarra keenyaa jira. Tolaan gabaadhaa galee akkamitti immoo
gara gaaffiitti himichi jijjiirame mallattoo gaaffii malee wanti dabalataa maaltu jira? Sagalee dhumarra jiru yookiin dhamdechee dhumarra jiru kana dheeressuudhaan sagalee galee jedhu dhumarra jiru kana qubee dubbachiiftu dhumarra jiru kana dheeressuudhaanii gara gaaffiitti jijjiirree jechuudha. Yeroo baay'ee afaan Oromoo keessatti himoota gara gaaffiitti jijjiiruudhaaf yeroo baay'ee kan fayyadamnu sagalee dhumarra jiru yookiin dubbachiiftu dhumarra jiru san ni dheeressina jechuudha akka gaaffii ta'uuf. Kuni qofti garuu ga'aa miti inni sun hima gaaffii ta'uudhaaf dubbii keessatti malee barreeffama keessatti dirqama mallattoo gaaffii kaa'uu dandeenya jechuudha. Dirqama mallattoo gaaffii kaa'uu qabnaa jechuudha. Kana yoo hin ta'in himni suni hima gaaffiiti moo hima yaada xumuraa qabudha moo hima ajajaati moo yookiin hima gosa biraati kan jedhu adda baafachuudhaaf nu rakkisa jechuudha. Maaliif? Egaa sirna tuqaalee kana booda waa'ee gosoota himaan ilaalla. Akkamitti himan adda qoqqooduu akka dandeenyu hin ilaalla gaafsan immoo caalatti nuuf gala jedhee tayyaadha. Kanaaf mallattoo gaaffii keessaa ka'a inni tokko hima tokko akkuma jirutti gara gaaffiitti jijjiire. Akkuma jirutti amma tolaan gabaadhaa galee kan jedhu kun yaadicha akkuma jirutti ta'ee gara gaaffiitti nuuf jijjiiree jechuudha. Gara gaaffiitti tolaan gabaadhaa galee jedhee gara gaaffiitti nuuf jijjiiree jechuudha. Egaa kun mallattoo gaaffii akka itti fayyadamnu keessaa isa tokkodha jechuudha. Egaa ittaanii lammaffaa irratti dhiifama kuni lammaffaa jechuukooti. Lammaffaa irratti maal jedha fakkeenyi abdiin Finfinnee deeme kan jedhu kuni egaa hima xumuramaadha yookiin hima mallattoo tuqaatiin xumuramee yaadichisaa golobamaadha yookiin yaadichisaa ergaa guutuu dabarsaa jechuudha. Xumuramaadha himichi. Kanammoo fuudhee gara mallattoo gaaffiitti yookiin gara hima gaaffiitti kan nu deebisu mallattoo gaaffii fayyadamna jechuudha. Mallattoo gaaffii fayyadamna. Fakkeenyaaf abdiin Finfinnee deeme kan jedhu kana abdiin Finfinnee deemee jennee sagalee dhumaa kana dheeressuudhaan mallattoo gaaffii keenya jechuudha. Sagalee dhumaa kana dheeressuudhaan mallattoo gaaffii keenya jechuudha. Haala kanaan hima kana akkuma jirutti fuunee gara gaaffiitti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Akkasuma fakkeenya biraa fudhannu. Abbaan isaa galeera. Abbaan isaa galeera jedha inni kun hima xumuramaadha yookiin immoo hima yaada guutuu dabarsuudha. Yaada guutuu dabarsuudha. Abbaan isaa galeera. Kana gaaffiitti deebisuudhaaf maal goonaa? Abbaan isaa galeeraa jenneeti sagalee dhumaa kana dheeressuudhaan mallattoo gaaffii keenya jechuudha. Mallattoo gaaffii keenya egaa haala kanaan gara hima gaaffiitti jijjiirraa jechuudha. Afuraffaa irratti isaan dhufanii jiru. Isaan dhufanii jiru kan jedhu yaada ergaa guutuu hima dabarsuudha. Mallattoo tuqaa qaban irratti egaa kan gana fuunee gara gaaffiitti akka deebisnu kan nu gargaaru mallattoo gaaffiitti akkamitti immoo jijjiirraa akkuma armaan dura gochaa turre isaan dhufanii jiru kan jedhu kana isaan dhufanii jiru jenneetti gara gaaffiitti sagalee dhumaa kana dheeressuudhaan mallattoo gaaffii kaa'uudhaanii gara gaaffii hima gaaffiitti jijjiirranna jechuudha. Mallattoo gaaffii fayyadamuudhaan. Egaa fakkeenyota muraasa yoon isiniif tarreessu ati kitaaba dubbistaa kan jedhu kun hima gaaffii ta'e irraa dhufee akka hima gaaffii isaa isinitti kaa'uu dandeessu yeroodhaa qusachuudhaaf gaggabaabsee hima gaaffii qofa isiniif kaa'a hima xumuramaa isaa isiniif hin kaa'u. Akkasuma jaffaarratti maal nyaachuu jaallatta? Maal nyaachuu jaallattaa jennee gaaffiitti jijjiirame jechuudha. Inni kun kan hima yaada xumura qabutu maal nyaachuu jaallattaa? Akkasuma torbaffaarratti hojii manaa hojjettanii yookaan fakkeenyaaf yookaan hojii manaa hojjedhaa kan jedhu irraa dhufe ta'a fakkeenyaaf amma barsiisaan tokko barattootaa ajaja kenna hojii manaa hojjedhaa kan jedhu gaafa immoo deebi'ee akka isaan hojjetan gaafatu maal jedhaa jechuudha. Hojii manaa hojjettanii jedhee akkasitti bifa gaaffiitti deebisee gaafachuu danda'a jechuudha. Torbaffaarratti ati biyya ni deemtaa? Egaa kaa'uuni inni biyya deeme kan jedhu yookiin hima xumura wayitu duuba jira. Isa sana fuunee gara gaaffiitti gaafa jiru ati biyya ni deemtaa jennee akka kanatti hima gaaffiitti jijjiiruu dandeenya jechuudha. Sagalaffaarratti afaan Oromoo sirriitti dubbistaa kan jedhu akka kanatti fuunee himoota gara gaaffiitti akka jijjiiru kan nu fayyadu egaa mallattoo gaaffiidha jechuudha. Mallattoo gaaffiidha. Egaa mallattoon gaaffii akka kanatti afaan Oromoo keessatti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Egaa kun faayidaa mallattoo gaaffii keessaa isa tokkodha.
Meemmoo itti fufnee ammallee mallattoo gaaffii afaan Oromoo keessatti maaliif fayyadama kan jedhu haa ilaallu. Lammaffaa irratti waan barreessinu tokko waggaasaa kan shakkinu yoo ta'e cufaa keessatti mallattoo gaaffiin agarsiisna. Yoo maal ta'e kan shakkinu ta'e wanta barreessinu tokko kan shakkii yookiin mamii irraa qabnu yoo ta'e yoo waa'ee wanta sanaa guutumatti hin beeknu yoo ta'e shakkii irraa qabna yoo ta'e fundura wanta sanaatti mallattoo gaaffii hammattuu keessa kaa'uudhaan shakkii keenya agarsiisna jechuudha. Egaa kuni faayidaa mallattoo gaaffii keessaa isa tokkodha. Wanta shakkinu yookiin wanta waa'ee isaa sirriitti hin beekne tokko hima keessatti wayita barreessinu wanta shakkinu sana booddee mallattoo gaaffii hammattuu keessa kaa'uudhaan shakkii keenya agarsiisna. Kun egaa faayidaa mallattoo gaaffii keessaa isa lammaffaadha. Akkamitti kan jedhu fakkeenya walii wajjin ilaalla. Mee fakkeenya kana ilaalaa. Jeneraal Waaqoo Guutuu bara 1924 dhalatee bara 2006 du'e jedha. Jeneraal Waaqoo Guutuu bara 1924 dhalatee bara 2006 du'e. Asirratti amma fakkeenyaa fi yommuun waa'ee Jeneraal Waaqoo Guutuu dubbadhu yoon bara inni du'e kana bara dhumaa kana jechuudha yoonan shakkii qabaadhe yookiin bara Jeneraal Waaqoo Guutuu boqotanii yoonan shakkii qabaadhe mallattoo gaaffii keessan kaa'aa jechuudha yaada bara dhumaa kana fakkeenyaaf bara 2006 kana gaaffii keessa jira yookiin beekamu yookiin shakkiin qaba yoon ta'e hammattuu baneetanii mallattoo gaaffiin kaa'aa jechuudha. Kana jechuun maal hubata jechuudha namni biraa akka bara kanarraanii akka shakkii qabu akka shakku yookiin akka guutumatti baricha hin beekne ta'a jechuudha. Egaa kanammoo kan Jeneraal Waaqoo Guutuu shakkiidha jechaa hin jiru osoo hin taane kan nama tokko immoo jalatti nama hubattanii akkasitti jechaa hin jiru osoo hin taane akka fakkeenyatti fudhadhe akka fakkeenyatti barri isaan du'an kunii shakkiin qaba yoon ta'e yookiin wanta barreessu sana waa'ee wanta sanaa sirriitti hin beeku yoo ta'e yookiin immoo mirkana yookiin ragaa yookiin wabii hin qabu yoon ta'e akka kanatti mallattoo gaaffiidhaan agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Maalaan godhaa isaan barreessu sana yookiin bara yookiin jecha isaa ta'u barreessee isatti aansee mallattoo gaaffii hammattuu keessa kaa'uudhaaniin shakkii koo agarsiisaa jechuudha. Egaa akka kanatti mallattoo gaaffii fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Yommuu wanta barreessu tokko shakkii qabaanne yookiin mamii qabaanne yookiin guutumatti wanta sana kan hin beekne yoo ta'e akka kanatti yoo agarsiisne irra wayya jechuudha. Caljennee dhiisurraa jechuudha. Yeroo sana kan namoonni illee maal hubatu wanti kun akka mirkanoofne yookiin shakkiin akka jiru ni hubatu jechuudha. Meettuma ofii immoo fakkeenya lammaffaa walii wajjin ilaallu. Fakkeenya lammaffaarratti Tolasaan barumsa digrii lammaffaan kan eebbifame bara 1978 bara 1978 egaa kaama bara Tolasaan digrii lammaffaan eebbifame shakkiin qaba yoon ta'e akkuma fakkii tokko uffatanii waluma fakkaata akka kanatti hammattuu keessan kaa'aa jechuudha. Hammattuu keessan kaa'aa jechuudha. Egaa asirratti kan fayyadame baraa fi fakkeenya biraas jechas yoo ta'e yaadas yoo ta'e akka kanatti yoo shakkii qabaanna ta'e waa'ee wanta sanaa mallattoo gaaffii keessa kaa'uudhaan namoonni akka paarsantii 100 wanta sanatti amanne yookiin shakkii keenya agarsiisuu ni dandeenya jechuudha. Shakkiin agarsiisuu dandeenya. Egaa kuni faayidaa mallattoo gaaffii keessaa isa tokkodha jechuudha. Baay'ee faayidaa qaba lafa kanatti faa jechuun maaliifi fakkeenyaaf yookaan yommuu barreeffama qorannoo barreessinu haa ta'u barreeffama garaagaraa yommuu barreessinu yookiin immoo barreeffama seenas yommuu barreessinu yoo shakkii qabna ta'e yoo mirkana hin qabnu ta'e akka kanatti keenyee mamii keenya agarsiisuu ni dandeenya yookiin immoo nama biraatiif carraa banna jechuudha. Maaliif namni biraa suni akka wanta kana sirriitti mirkaneeffatu yookiin namoonni beekan akka sirriitti mirkanaa kana taasisan ni taasisaa jechuudha. Sadaffaa irratti faayidaa mallattoo gaaffii keessaa sadaffaa irratti faayidaa mallattoo gaaffii keessaa dhamjechoota akka moo ree laata kan jedhu kana wajjin galuudhaanii hima gaaffii
hima gaaffii nuuf uumaa jechuudha. Hima gaaffii uumuudhaaf nu fayyada jechuudha. Dham jechoota akka moo, ree, laat ni jedhu. Egaa kana dubbii keessatti ni fayyadamna. Dubbii keessatti namoonni hundumtuu yommuu dubbannu jechoota kana ni fayyadamna. Kanaaf egaa kaa dham jechoonni kun yommuu jiraatan yookiin dham jechoota yommuu fayyadamnu bifa gaaffiitti waan jijjiiramaniif mallattoo gaaffii fayyadamnaa jechuudha. Mallattoo gaaffii fayyadamnaa jechuudha. Mee walii wajjin fakkeenya isaa ilaallu. Fakkeenya tokkoffaa irratti akkas jedha. Kan inni fudhadhee inni mana barumsaa deeme. Isheenoo inni mana barumsaa deeme jennee hima tokkoffaa xumurre lammaffaa irratti asirratti kaa dhimma lama akka walii wajjin haasofnu jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf nama lama yookiin waa'ee obboleessa obboleettii haasofnu waa'ee qaama tokko yommuu haasofnu inni mana barumsaa deeme jennee isheenoo jennee gabaabumatti akkanatti gaaffii gaafanna jechuudha. Hima tokkoffaa sanatti hundoofne jalqabaa sanatti hundoofne kanatti isheenoo jennee mallattoo gaaffii keenya jechuudha. Mallattoo gaaffii eegaa asirratti dhamjechi noo jedhu kuni akka yaadichi gaaffii ta'u taasisee jechuudha. Isheenoo jennee akkasatti dhamjecha noo kana yommuu jiraatu yommuu immoo bifa kanaan gaaffii ittiin gaafachuu dandeenya jechuudha. Gaaffii ittiin gaafachuu dandeenya jechuudha. Dhamjecha moo wajjin gashinee. Fakkeenya lammaffaa irratti immoo dhamjecha ree jedhu fannee ilaallume kuni jaalalaa miti. Maraacha dhaaree jennee kan gaafachuu. Kuni jaalalaa miti erga ta'e maal jechuudha ree? Yaadni lammaffaa sun immoo maal jechuudha? Maraacha dhaaree moo maali jechuudha jechuudha. Egaa jaalallaan maalidha kan jedhu hima sana faalleessu yookiin hima sana mirkaneessu akka gaafachuuti jechuudha. Akka gaafachuuti. Egaa walumaa fakkaata yaadni hima tokkoffaa hima lammaffaa akkaataan fayyadama isaanii walumaa fakkaata jechuudha. Jecha noo fi ree ta'uu isaa irratti malee garaagarummaan isaa. Fakkeenya immoo jecha immoo yoo fudhanne sadaffaa irratti ana moo situ irra dheeradhaa? Ana moo situ irra dheeradha? Egaa kuni asirratti jechi moo jedhu kuni akka filannootti yookiin akka dorgommii wal dorgomsiisutti yaada lama wal dorgomsiisutti gala jechuudha. Ana moo situ irra dheeradha kan jedhu anaa fi si wal dorgomsiisa jechuudha. Jecha dorgomsiisadha. Akka wal dorgomsiisutti fayyadamnee garuu akka gaaffii ta'a jechuudha dhumarra. Ana moo situ irra dheeradhaa jennee akkanatti gaaffii gaafachuu ni dandeenya jechuudha. Ana moo situ irra dheeradhaa jennee kanatti gaaffii gaafachuu ni dandeenya jechuudha. Gaaffii gaafachuu ni dandeenya. Egaa kaasirratti ana moo situ irra dheeradha kan jedhu kana moodha dhamjechi moo kuni akka gaaffii uumu waan beeknuu fi dhumarra yaadicha isaa akka kanatti kaa'uu ni dandeenya jechuudha gabaabsinee. Ana moo situ irra dheeradha jennee akkanatti gaafachuu ni dandeenya. Dheeradhaa jennee dheeressuun barbaachisu maaliif? Dhamjechi moo jedhu kun akka yaadni kun lama wal dorgommiidhaaf gaafatan yookiin wal dorgomsaa jiru waan beeknuu fi akkanatti ana moo situ irra dheeradhaa jennee kana gaafachuu dandeenya jechuudha. Egaa akka kanatti dhamjechoota kana fayyadamuudhaan gaaffii uumuu dandeenya jechuudha. Kun egaa fakkeenya faayidaa mallattoo gaaffii isa lammaffaati jechuudha. Isa sadaffaati. Isa afuraffaa irratti olii wajjin kan ilaallu mallattoo gaaffii kana kan fayyadamnu jechoota gaaffii keessatti mallattoo gaaffii fayyadamna jechuudha. Jechoota gaaffii. Egaa jechoota gaaffii kan jennu jira jechuudha. Jechoota gaaffii kan jennu jira. Afaan Oromoo keessatti jechoota gaaffii sana wajjin mallattoo gaaffii fayyadamna jechuudha. Jechoonni gaaffii yoo jiraatanii mallattoo gaaffii fayyadamna jechuudha. Jechoota gaaffii kan jedhaman immoo afaan Oromoo keessatti jechoota gaaffii kan jedhamanii kan akka akkam, kan akka akkam yookiin attam egaa kan hulloo qodaa rakkina qabu lachuu isaa yoo tokkuma akkam yookiin attam jechuu dandeenya. Naannootti akkaataatti loqoo deessinu yookiin akkaatti dubbannudha malee jechuu tokkuma akkam yookiin attam hanga yookiin hamma eenyu yookiin eewu eessa kam kan eenyu maaf yookiin maaliif meeqa yoomii fi kan kana fakkaatan jechoota gaaffii jedhamu afaan Oromoo keessatti. Isaan kun jechoota gaaffiiti. Gaaffii gaafachuudhaaf kan nu fayyadan jechuudha. Gaaffii gaafachuudhaaf kan nu fayyadan. Egaa mallattoon gaaffii isaan kana wajjin galuudhaan gaaffii akka gaafannu nu gargaara jechuudha. Gaaffii akka gaafannu nu gargaara. Jechoota gaaffii kan jedhaman kana wajjin galuudhaan kan akka akkam yookiin attam hanga yookiin amma
eenyu yookiin eewu, eessa, kam, kan eenyu, maaf yookiin maaliif, meeqa, yoomii fi kan kana fakkaatan wajjin galuudhaanii gaaffii akka gaafannu nu fayyada jechuudha mallattoon gaaffii. Mee himoota yookiin jechoota gaaffii kanaa tokko isaa fudhannee hima keessa gashinee akkamitti akka ittiin gaaffii gaafachuu dandeenyu fi akkamitti mallattoo gaaffii wajjin akka fayyadamuu dandeenyu mee ni ilaalla jechuudha. Mee ni ilaalla. Fakkeenya tokkoffaa irratti mee akkami kan jedhu kanaan yookiin attami kan jedhu kanaan gaaffii yoo ijaarru bokkaan ganna kanaa akkami? Bokkaan ganna kanaa akkami? Amma jechi gaaffii kun akkami jedhu kun gaaffiidhaaf waan dhufeef mallattoo gaaffii keenya jechuudha. Fakkeenyaaf bokkaan ganna kanaa akkami jennee mallattoo gaaffiin keenya yoo ta'e seera barreeffamaa keessatti sirrii miti jechuudha. Himni kun hima guutuu miti jechuudha. Ergaa barbaanne sana dabarsuudhaaf hir'ina qabaa jechuudha. Maaliif namni tokko gaafa dubbisu mallattoo gaaffii sana qixa sirriidhaan kaa'ee hima guutuu taasisee barreessuu qaba jechuudha. Maaliif barreeffamni kamiyyuu sirna tuqaalee malee guutuun ta'u jechuudha. Hir'uudha jechuudha, hir'ina qaba. Kanaafuu mallattoo gaaffii kanatti kaa'uu danda'u qabna. Egaa kaa'uun seera dubbii keessatti hin fayyadamnu sirna tuqaalee seera barreeffamaa keessatti fayyadamna waan ta'eef. Fakkeenya lammaffaa irratti hima gaaffii kana keessatti jecha gaaffii hanga jedhu yookiin hamma kan jedhu dandeenya asirratti hanga yookiin hamma jechuun dandeessanu Finfinnee hanga Adaamaatti kiiloomeetira meeqa? Finfinnee hanga Adaamaatti kiiloomeetira meeqa? Egaa hangi kan jedhu kun amma fageenya agarsiisuudhaaf kan galeedha. Egaa kanaafuu jechi hanga yookiin hamma jedhu kuni gaafa jiraate dhumarratti himni kun gaaffii waan ta'uuf mallattoo gaaffii kaa'uudhaan himni sun hima gaaffii ta'uusaa agarsiisnaa jechuudha. Sadaffaa irratti fakkeenyaa fi hima jecha gaaffii jedhu fayyadamuudhaan ati eenyu kan jedhu kuni eenyu isheen jettu kun jecha gaaffii waan ta'eef akka gaaffii ta'e waan beeknuuf mallattoo gaaffii keenya jechuudha. Akkasumas immoo eessa kan jedhu fayyadamuudhaan iddoon jireenya kee eessa? Iddoon jireenya kee eessa? Isheen eessa jettu kun hima gaaffii taasiste waan ta'eef dhumarra mallattoo gaaffii kaa'uudhaan hima gaaffii guutuu isaa taasisnaa jechuudha. Hima gaaffii isa guutuu yookiin immoo qixa sirriidhaan seera isaa eegee barreeffame taasisnaa jechuudha. Ittuma fuunee fakkeenya akkuma fuunee haa ilaallu. Shanaffaa irratti kam kan jedhu fayyadamuudhaan ati isa kam jaallatta? Ati isa kam jaallatta? Ati isa kam jaallatta kan jedhu kun filannoo agarsiisuudhaaf fayyada jechuudha. Filannoo ati isa kam jaallata? Wantoota siif tarraantu jira isa keessa kam jaallatta jechuudha. Akka filannootti agarsiisuudhaaf fayyada waan ta'eef isa kanaaf mallattoo gaaffii qabaa ta'a jechuudha. Dhumarratti maaliif kam kan jettu kuni gaaffiidhaaf dhufte jechuudha. Mallattoo gaaffiidhaaf yookiin immoo yaada yookiin jecha gaaffii taates keessa waan galteef himni kun hima gaaffiiti mallattoo gaaffii keenya jechuudha dhumarra. Akkasuma jaaffaa irratti mucaan kun kan eenyuti? Kun immoo abbummee waan tokko agarsiisudha. Abbummee wanti sun kan eenyu akka ta'e abbummee waan agarsiisuu fi mucaan kun kan eenyuti kan jedhu kun gaaffiidha waan ta'eef mallattoo gaaffii keenya jechuudha. Akkasuma torbaffaa irratti eenyummaa kan gaafatudha. Ati eenyu kan jettu kun eenyu kun eewu jechuu dandeenya akkuma reefu ilaallee ati eenyu kan jettu kun mallattoo gaaffii fudhatee hima gaaffii ta'a jechuudha. Hima gaaffii ta'a. Saddeetaffaa irratti maaliif kan jedhu yookiin maaf kan jedhu fayyadamnee kaleessa maaliif gabaa deemte? Kaleessa maaliif gabaa deemte yookiin maaf gabaa deemte jennee gaafa kanatti gaafannu mallattoo gaaffii fudhata hima gaaffii waan ta'uuf. Sagalaffaa irratti kutaa meeqa baratta? Kutaa meeqa baratta? Meeqa kan jettu kuni jecha gaaffii waan taateef hima keessa galtee akka himni kun hima gaaffii ta'u waan taasisteef kutaa meeqa baratta kan jedhu irratti mallattoo gaaffii gashinaa jechuudha. Mallattoo gaaffii gashina. Kurnaffaa irratti yoom kan jettu asitti halluu diimaan hin dibne dhiifamarra isin maraa. Yoom kan jettu kun jecha gaaffiiti. Yoom Finfinnee deemta? Yoom Finfinnee dhufta? Yookiin deemta yookiin qabeenya gaafachuu dandeenya. Yoom Finfinnee dhufta? Yoom kan jettu kun yeroo agarsiisuudhaaf waqtii yookiin yeroo agarsiisuudhaaf waan galtee fi gaaffiidha jechuudha. Kanaafuu dhumarratti
mallattoo gaaffii keenya egaa haala kanaanii guutuu taasisnee barreessinaa jechuudha. Egaa yoo nan ariifadhallee qara deddeebitanii ilaaluu dandeessu isin gidduu gidduutti viidiyoo kana paawuz gochaa yookiin dhaabaa dhaggeeffachuu dandeessu. Sa'aatiin akkasitti dheeranneefan baay'ee dheeratee nuuf fixa waan ta'eef. Egaa kaarra walii wajjin kan ilaallee faayidaa mallattoo gaaffiitii. Mallattoo gaaffii afaan Oromootti maaliif fayyadamna akkamitti fayyadamna kan jedhu irra deddeebitanii dhaggeeffachuudhaan shaakaluudhaan ni bartu jechuudha. Egaa barreeffama garaagaraa dubbisuudhaanii haaluma salphaan akkasiin bartan isin gargaara jedheetan abdadha. Kanaafuu kuni barumsa keenya har'aati. Egaa barumsa keenya har'aa asuma irrattiin goolabaa namoonni chaanaalii keenya faraa taatan nutti dabalamaa isin jenna. Karaa garee keenya telegiraamillee dhuftanii dabaltanii wajjin barachuu dandeessu. Akkasumas karaa yuutuubii keenya waamicha qo'een hordofuudhaan barachuu dandeessu hin jenna. Egaa kaa torbee ittaanuu yookiin barumsa ittaanuu 18ffaa keessatti barumsa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaatti turaa.